Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka obboleewwan koo video gabaabduu kana qabadhee isinii dhiyaadheera. Na wajjin turaa isiniin jedha. Innis akkaataa applicationii tokko update itti gochuu dandeenyu jechuudha. Akkuma beekamu iddoo applicationii kamiyyuu itti argachuu dandeenyu Play Store keessa deemna jechuudha. Play Store keenya keessa deemnee sarara sadeen gara accountii keenyaa nu geessitu san irratti cuqaasna jechuudha. Yeroo kana akkatti ol harkisuun settingii isaa bira deemna. Yeroo settingii bira deemnu haala kanaan nu dhufa. Inni jalqabarraa auto update apps jedha. Isa irratti cuqaasna. Yeroo cuqaasnu inni barreeffama jalqabarra jiru do not auto update app jedha. Appii akka update goone fayyadamuu barbaanne geengoo san tuquudhaan halluu magariisa goona. Inni lammatarra jiru auto update app anytime. Data charge may apply. Yeroo charge qabu yeroo dataan keenya jiru akka update nu godhu yoo barbaanne ishee san tuquudhaan halluu magariisa goona geengoo jechuudha. Inni sadaffaa auto update apps over Wi-Fi only. Kun yeroo Wi-Fi fayyadamtan yeroo Wi-Fi hin jiru akka update isinii godhu yoo barbaaddan isa irratti cuqaastu jechuudha. Haala kanaan update gochuu ni dandeenya applicationii kamiyyuu jechuudha. Do not auto update kan jedhu irratti fayyadama ani immoo jechuudha. Kanaaf haala kanaan asumaan akkatti ol harkifneeyyuu immoo app updates available kan jedhu jira. Sanduuqni duwwaan notify when app updates are available. Yeroo appiin tokko update ta'uuf jiraatee notify nuuf haa godhu nutti haa himuu barbaanne maarka goona sanduuqa kana jechuudha. Inni attaanu isuma biraan irraan gadee apps were auto updated kan jedhu notify when apps are automatically updated. Yeroo appiin tokko automatically update ta'u haa nutti himu haa nutti agarsiisu hoo barbaanne sanduuqa kana maarka goona jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Kan biraa asumaan karaan update itti godhuu dandeenyu Play Store keessaan jechuudha. Top chat keenya bira deemnee fakkeenyaaf WhatsApp koo irratti haa cuqaasnu. Yeroo kana WhatsApp koo update ta'ee jiru. Kanaafuu WhatsApp kana fi applicationoota isa fakkaatan yeroo data fayyadamu ta'ee Wi-Fi fayyadamu ta'ee update haa godhu yoo barbaade tuqaalee sadan harka mirgaarraan logo WhatsApp gubbaarraan mul'atu kana irratti cuqaasa jechuudha. Yeroo kana auto update jedha. Auto updating kun sanduuqni isaa duwwaadha maarka ta'ee jiru. Kanaafuu yeroo an sanduuqa kana maarka gochuuf gaafadhu auto update is currently disabled for all apps. Maaliifuu duubatti yeroo setting keessa sirreessu do not auto update app kan jedhu irratti geengoo san halluu magariisa buuteera waan ta'eef asiin yeroo an yes kan jedhu kana tuqu deemee Wi-Fi waan fayyadamuuf Wi-Fi yeroo banaate akka update naa godhu ufuma isaatii maarka godha jechuudha. Fakkeenyaaf dura kan tuqeeru do not auto update app kan jedhu irratti godhadheera jechuudha. Mee amma yes jedhee ka'e deemnee haa laallu. Yes kan jedhu irratti cuqaasa. Sana booda deemnee haa laallu settingii koo kan duraa jechuudha. Yeroo kana auto update app over Wi-Fi only jedha. Maaliifuu Wi-Fi waan fayyadamaaruuf ufuma isaatii achi hayyaman gaafatee asitti dhufee maarka godha jechuudha ofii isaatii. Kanaaf haala kanaan update gochuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraas karaa settingiidhaanis automatically update gochuu ni dandeenya. Asiin akkatti gara harkisnee settingii deemna. Yeroo settingii deemna general kan jedhu deemna. General irraa akkatti ol harkisnee about device about the software update kan jedhu jira. Yeroo sana irratti qaamnu auto update kan jedhu jira. Auto update check for updates automatically updating yeroo update ta'u automatically akka check nu godhu barbaanne maarka goona jechuudha. Inni taan Wi-Fi only download apps when connected to Wi-Fi network. Yeroo Wi-Fi fayyadamnu qofa akka download update nu godhu barbaanne haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha.
egaa obboleewwan koo haala kanaan kana fakkaata kanadhaaf qabadhee isiniif dhufe kanuma fakkaata hanga walitti deemnuuf nagaanaadha fayyaata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.